Yooyaa daawwattoota keenyaa oduu keenya guyyaa har'aatiif qopheeffanne sitti himnaa. Dursa oduu ijoom. Abdii Irree fi Gaachanni saba Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo lola jabaa Wallagga Lixaa fi Salaalee keessatti geggeessaa jiruun loltoota faashistii Abiyyi hedduu daaressuu ifoomse. Irree fi Gaachanni sabichaa funyaan Finfinneetti marsuun lola finiinsaa akka jiru ni beekama. Injifannoo Juluuqaa Boboon argate kana qabannee irraa jalqaba irratti kan balballoomsu ta'a. Yuunivarsiitii Ambootti barataan Miiraa Boorisee jedhamu muka gubbaatti reeffisaa fannifamee argamuun dheekkamsa guddaa uume. Barataan Miiraa Boorisee jedhamu Yuunivarsiitii Ambootti barataa muummee barnoota narsiingii waggaa tokkoffaa kan ta'e ganama har'aa sababa gaammaatti adda hin baane muka gubbaatti fannifamee reeffisaa argameera. Kanas qabanneerraa bal'inaan isin biraan geenya. Abiyyi Ahmediin muummicha ministeeraa irraa gara pirezidaantiitti jijjiiruuf maqaa marii koomishinii biyyoolessaatiin qaamni sochiitti jiru tokko qaamolee marii biyyoolessaa irratti hirmaachuu qaban keessaa 9% hirmaachiseera jechuun ijoo dubbii miidiyaalee ta'eera. Xiinxaltoonni siyaasaa fi aktivistoonni hedduun haala qabatamaa impaayiriitii wajjin wal qabsiisuun qeeqa jabaa irratti dhiyeessaa jiru. Gabaasa bal'aa dhimma kanatti qopheeffanneerra ni dhageessu. Namtichi hojjettuu baankii daldala Itoophiyaa ajjeesuun shakkamee miliqee ture to'annaa jala oole. Jiraattuu magaalaa Sandaafaa bakkee haadha ijoollee lamaa fi hojjettuu baankii daldala Itoophiyaa damee alaltuu kan taate aadde Adaanech Kumsaa kan muddee 6/2018 akka lakkoofsa impaayiriitti halkan keessa haala suukkanneessaan ajjeefamtee namni ajjeese shakkamee Tsaggaayee Asaalifoo Gonxee jedhamu to'annaa jala ooluu poolisiin federaalaa ifoomseera. Dhimma kanarratti gabaasa bal'aa qopheeffanneerra isin biraan geenya. Doonaald Tiraamp yaada araaraa Iraan dhiyeessite diduu hordofee gatiin boba'aa akka addunyaatti dabale. Waraanni walitti bu'iinsaa naannoo galoo galaanaa dheerachuunis yaaddoo guddaa uumeera. Gatiin boba'aa addunyaa wixataa har'aa ol ka'iinsa guddaa agarsiisu miidiyaaleen gabaasaa jiru. Bal'ina isaa qabanneerra ni balballoomsina. Odeeffannoo wayitawaa impaayiriitii fi Oromiyaa keessaa argachuuf toora YouTube chaanalii kanaa subscribe, like, share taasisaa jechaan gara odeeffannoo bal'aan qopheeffanneetti sin dabarsa. Abdii Irree fi Gaachanni saba Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo lola jabaa Wallagga Lixaa fi Salaalee keessatti geggeessaa jiruun loltoota faashistii Abiyyi hedduu daaraa botoroo gochuu ifoomse. Irree fi Gaachanni sabichaa funyaan Finfinneetti marsuu lola finiinsaa akka jirus ni beekama. Impaayiriitii dachee dhiigaa taasisuun lubbuu lammiilee nagaa guyyaa guyyaan galaafachaa fi barcuma aangoo dhuunfaa Abiyyi akka eeganiif bobbaasaa kan jiru bilchiginnaan lola jabaa wajjin taasisaa jiruun kisaaraa guddaaf saaxilamuun ifoomeera. Adda waraanaa waboo wajjin wal qaban maratti loltoonni faashistii Abiyyi injifatamaa daareffamaa fi hirkannaa jiraachuu gabaasaalee keenya kanaan dura keessatti sin biraan gahaa turreerra. Ukkurutuu kanaan jiru waboon lixa Wallaggaa aanaa Yuubdoo keessatti lola jabaa geggeessuudhaan tiksitoota impaayiriitii kana daaraa botoroo taasisuu ifoomse. Waboon aanaa kanatti loltoota faashistii Abiyyi 21 irraa miidhaa gahuun kan himame yommuu ta'u, isaan keessaa 13 ajjeesuu fi 7 ammoo madeessuun kan ammoo du'aa fi jireenya gidduutti akka argamantu ifoome. Godina Salaalee aanaa Kuyyuu keessatti Irree Gaachannii fi Abdiin saba Oromoo loltoota faashistii Abiyyi kan barcuma aangoo nama dhuunfaa tiksuuf bobbaatee hawaasa nagaa irratti kan daaraa botoroo taasisuu ifoomseera. Loltoonni faashistii Abiyyi kanaan dura waboon booji'aman nuyi bakka qabannee achumatti rafna jechuun leenjii gahaa akka hin fudhanne ibsuun ni yaadatama. Alola seeneen beeku beektaa? Bootaan qaba dayyee akkuma ciisatti achumaan rafe. Lola rafaatiin bule. Oggaa lafaa kee namni kaan dhume kun nama waa xiqqishuma ciisa. Ijoolleen Oromoo harka kana dhaa ijoolleen Oromoo harka kana dhaa jenni beektaa? Ijoolleen Oromoo harka kana nenne gaafachaa nu isaan hangeef xiyyitii boodaan tokkisa. Eesuma xiyyitiin tokkisaniiti dirqidha walii galee jechuudha horiine waraana adda bilisummaa Oromootti harka kanannee karaa waraana adda bilisummaa Oromoo galle. Yuunivarsiitii Ambootti barataan Miiraa Boorisee jedhamu muka gubbaatti reeffisaa fannifamee argame. Barataan Miiraa Boorisee jedhamu Yuunivarsiitii Ambootti barataa muummee barnoota narsiingii waggaa tokkoffaa kan ta'e ganama har'aa sababa gaammaatti ibsamnee muka gubbaatti fannifamee reeffisaa argame. Oduun kun barattootaa fi hawaasa yuunivarsiitii biratti naasuu guddaa uumeera. Hiriyoonnii fi namoonni isa beekan akka jedhanitti Miiraan barataa amala gaarii qabuu fi barnoota isaa irratti cimee hojjetu ture jedhu. Haalli du'a barataa Miiraa Boorisee gadda qofaa
osoo hin taane ogummaa gabaasa miidiyaa fi adeemsa qarattillee falmii guddaa kaasuun irratti dubbatamaa jira. Barataan kun mooraa guddichatti fannifamee argamuu isaa akkuma gabaafameen qorannoon seeraa fi meedikaalaa osoo hin raawwatamin of fannise jedhamee gabaafamuun isaa dogoggora ogummaa guddaa akka ta'e qeeqamuutu dhiyaachaa jira. Gabaasni akkasii kun ragaa saayinsawaa fi qabatamaa irratti waan hin hundoofneef dhugaa jiru ukkaamsuu fi qorannoo poolisii kallattii sirrii irraa maqsuu danda'a jedhamees amanama. Barattoonni akka himanitti dhimma lubbuu namaa irratti ariitiin murteetti gahuun gabaasa madaalli isaa eeggate miti jedhu. Osoo firii qorannoo forensiik riippoortii hin mirkanaa'in sababa du'aa murteessuun yakkamtoonni yakka suukkanneessaa irratti raawwatanii akka waan barataan sun of fanniseetti fakkeessuun miliquuf carraa kennaafi jechaa jiru. Gochi kun nageenya hawaasa yuunivarsiitichaa gara fuulduraa irratti sodaa uumuu bira darbee namoota badii raawwataniif akka jajjabinaatti tajaajila jedhamee sodaatamaa jira. Kana malees gabaasni ragaa malee dhiyaatu kun kabaja barataa boqotee fi maatii gad darajaa irratti miidhaa xiinsammuu dabalataa geessisa. Barataa kana qorannoo gahaan seeraa osoo hin taasifamiif of fannise jedhanii gabaasuu fi geggeessuuf tattaafachuun dhugaa barataa kana akka hin baramnee fi qorannoo irratti yeroo gubuu dhiisuu yookiin dhimmicha dafanii cufuu barbaaduun itti gaafatamummaa seeraa jalaa bahachuun akka hin danda'amne ilaalamaa jira. Kanaafuu miidiyaaleen ta'ee dhaabbileen dhimmi ilaallatu firii qorannoo saayinsawaa irratti hundaa'uun dhugaa jiru uummataa ifa gochuu akka qaban hiriyoonni miiraa borisee gaafachuu irratti argamu. Abiy Ahmediin muummicha ministeeraa irraa gara pirezidaantiitti jijjiiruuf maqaa marii koomishinii biyyoolessaatiin sochiitti kan jiru gareen tokko qaamolee marii biyyoolessaatti hirmaachuu qaban keessaa 95 hirmaachiseera jechuun ijoo dubbii miidiyaalee ta'eera. Xiinxaltoonni siyaasaa fi aktivistoonni hedduun haala qabatamaa impaayirtii wajjin wal qabsiisuudhaan qeeqa jabaa irratti dhiyeessuu irratti argamu. Adda Bilisummaa Oromoo, Koongireesiin Federaalaa Oromoo fi dhaabbileen siyaasaa waliin impaayirtii keessatti argaman hedduun kan fudhatama hin kennineef koomishiniin marii biyyoolessaa impaayirtii yeroo ammaa akkaataa aangoo isaan ajandaa dantaa bu'uura biyyaalessaa impaayirtii adda baasuudhaan bocee qopheessaa jira jechuun koomishinichatti qindeessaan qabeenya komii obbo Buzunaa Asaffaan miidiyaalee afaan bilxiginnaa ta'anitti dubbataniiru. Akka biyyaatti qaamoleen rakkoo Itoophiyaan qabdu marii hiikuuf fedhii qaban hundi marii sadarkaan qophaa'etti hirmaachuu ibsuun akkaataa koomishinichi qopheesseen qaamolee marii biyyoolessaa irratti hirmaachuu qaban keessaa 95 hirmaachuu himan. Haalli marii keessa turee fi ajandaan kennames rakkoolee Itoophiyaa furuuf abdii olaanaa kan uume ta'uu baasan. Akkaataa adeemsa marii koomishinichi qopheesseen yeroo ammaa mariisiftoota kutaalee adda addaa irraa walitti dhufan 160 ta'aniif maalummaa marii biyyoolessaa adeemsa isaa ajandaa dhiyaatan aangoo koomishinichaa fi gahee mariisiftoota irratti leenjiin kennamuu dubbataniiru. Koomishiniin marii biyyoolessaa impaayirtii qaamolee haga ammaatti marii biyyoolessaa irratti hin hirmaanneef ammas wajjin mari'achuuf balballi isaa banuu ta'uu ibse. Haa ta'u malee diraamaa siyaasaa maqaa marii biyyoolessaatiin deemaa jiru kana keessatti naannoon Tigraay guutummaa guutuutti akka hin hirmaanne ni beekama. Naannoo Oromiyaa fi naannoo Amaaraa keessattis iddoo harka caalaatti mariin jedhame kun fakkeessaaf illee hin geggeeffamne. Koomishinichi naannolee siyaasaa impaayirtii keessatti bu'uura ta'anii fi gaaffii ijoo qaban kana keessatti marii geggeessuu osoo hin danda'in dhaabbilee siyaasaa qabsoo nagaa geggeessan kanneen akka KFO, ABO fi kanneen biroo wajjin osoo hin dubbatin warra lolatti jiran kanneen akka Waraana Bilisummaa Oromoo fi gareewwan naannoo Amaaraa keessa socho'an wajjin osoo hin dubbatin 95 hirmaachisuu dandeenya kan jiru warra kamii kan jiru hibboo deebii barbaadu. Namtichi hojjetuu baankii daldala Itoophiyaa ajjeesuun shakkamee miliqee ture to'annaa jala oole. Jiraattuu magaalaa Sandaafaa bakkee haadha ijoollee lamaa fi hojjetuun baankii daldala Itoophiyaa damee alaltuu kan taate Aadde Adaanech Kumsaa kan muddee ja'a bara 2013 akka lakkoofsa impaayirtii halkan keessa haala suukkanneessaan ajjeefamtee namni ajjeese jedhamee shakkame Tsaggaayee Asaallifoo Gooxee jedhamu to'annaa jala oolchuu poolisiin federaalaa impaayirtii beeksise. Haaluma kanaan taatee ajjechaa kana keessatti waldhabdee gidduu isaanii hoteela keessatti osoo nyaata nyaachaa jiranii uumameen shakkamaan kun erga rakkoon uumamee booda miidhamtuun sun dhiistee deemuuf yeroo yaaltuun konkolaataa keessaa dirqamaan seensisee iddoo Gumaaxaa jedhamutti rasaasaan rukutee ajjeesee gatuun reeffa ishee bineensa nyaatamee mataan ishee qoftee argamu galmee qorannoo poolisii irraa hubachuun danda'ameera. Shakkamaan kun konkolaataa fi meeshaa yakka itti raawwate magaalaa Alaltuutti gatee kan baqate yommuu ta'u poolisiin ragaa dhiiga konkolaataa keessatti argamee fi meeshaa waraanaa isaa konkolaataa keessatti sakatta'insa geggeessanii argachuu ifoomseera. Poolisiin federaalaa impaayirtii tajaajila odeeffannoo nageenyaa fi biyyoolessaa dabalatee humnoota nageenyaa biroo wajjin akkasumas bulchiinsa magaalaa Sandaafaa bakkee wajjin ta'uun hordoffii cimaa taasiseen shakkamaan kun ragaa sobaa adda addaa fayyadamuun magaalota akka Dabra Birhaan, Kamisee, Shawaroobit keessa nama nagaa fakkaatee socho'aa turuusaa ibsuun kaleessa Dabra Birhaanitti to'annaa jala oolchuu ifoomse. Poolisiin qorannoo yakkaa kana wal qabatee ammas qorannoo akka itti fufee jiru beeksiseera.
Doonaald Tiraamp yaada araaraa Iraan dhiyeessite diduu hordofee gatiin boba'aa dabale. Waraanni walitti bu'iinsa naannoo galoo galaanaa dheerachuunis yaaddoo uumeera. Gatiin boba'aa addunyaa wixataa har'aa ol ka'iinsa guddaa agarsiiseera. Kunis kan ta'e pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp waraana torbannoota qoliif turaa jiru dhaabuuf yaada nagaa deeggarsa Ameerikaan dhiyaate irratti deebiidhaan kennite diduu isaanii hordofeetu. Kunis balaan dhiyeessii boba'aa karaa galaanaa Hormuuz torbannoota yookiin ji'oota dabalataaf addaan cituu danda'a sodaa jedhu hammeesseera. Gatiin boba'aa hin calamin baarmeelli tokko harka afurii ol dabaluun $105 kan ga'e yommuu ta'u, gatiin boba'aa Ameerikaa sababa lola dippiloomaasii kanaan gara $100tti dhiyaateera. Tiraamp yaada Teheraan dhiyeessite guutummaatti kan hin fudhatamne jechuun kuffisaniiru. Iraan waraana dhaabuuf ulaagaalee akka kaffaltii beenyaa waraanaa qoqqobbii kaasuu, uggura doonii waraanaa Ameerikaa dhaabuu fi birmadummaa Iraan karaa galaana Hormuuz irratti qabdu beekamtii kennuu kanneen jiran dhiyeessite turte. Yaadni kun kuffifamuu isaa carraaqqii waraana kutaalee addunyaa itti boba'aa dhiyeessan keessatti hammate kana tasgabbeessuuf taasifamaa jirutti gufuu guddaa uume. Ulaan galaanaa Hormuuz dhiyeessii boba'aa fi gaazii uumamaa addunyaa keessaa harka 5 keessaa harki tokko kan keessa darbu yommuu ta'u, quunnamtii dippiloomaasii Waashingitii fi Teheraan gidduu jiru furmaata dhabuun isaa sochii isaa laamshessee jira. Akka gabaasa Rooyitersitti dooniiwwan boba'aa muraasa qofaatu naannoo sana keessa bahuu danda'a yeroo ammaa kana. Baay'een isaanii ammoo sababa nageenyaa fi walitti bu'iinsa waraanaatiin meeshaalee hordoffii yookiin immoo tiraakiing siisteemsi isaanii dhaamsanii sochiitti jiru. Oduu guyyaa har'aatiif qabannee dhiyaanne asirratti goolabna. Oduu biraatiin hanga walitti deebinutti nagaa ta'a. Haga dhagaa.